jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hangaduma sagantaa kanatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Oduun jalqabaa oduu baay'ee namatti hin tollee fi oduu gaddaati. Konkolaataan geejjiba uummataa Shaambuu irraa gara Finfinnee imaltoota qabatee deemaa ture yookaan imalaa ture garagaluudhaan yoo xiqqaate namoonni 26 lubbuu dhabuun beekamee jira. Namoota 40 illee kan jedhu hin jira. Dabalata oduu kana qaba. Waldhabdeen garoota TPLF gidduutti uumame xiyyeeffannaa argatee jira. Ambaasaaddoroonni biyyoota hedduu kan Ameerikaa, kan Awurooppaa akkasumas aangaa'onni ol'aanoon Ameerikaa, kan Jarman, kan Firaansii fi kan biroollee hedduun rakkoo gidduu isaanii jiru furuudhaaf har'a mariidhaaf Maqalee galanii jiru, mariitti jiru. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argadhee jira jedhee jira. Oduu injifannoo oolmaa Oromiyaallee qabannee jirra. Guutuu oduu kanaan fi kan biroo wajjin isin wajji ka turanii Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun keenya kan jalqaba. Oduu baay'ee namatti hin tolle yookaan oduu gaddisiisaadha. Konkolaataan geejjiba uummataa Shaambuu irraa gara Finfinnee imalaa ture garagaluudhaan lubbuu namoota hedduu galaafatee jira. Har'a ganama jechuun gurraandhala 11/2025 konkolaataan taataa imaltoota fe'atee magaalaa Shaambuu irraa gara Finfinnee imalaa ture Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda ifaa biyyaa bakka jedhamutti garagaluudhaan balaa itti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu kan galaafatanii fi hedduun kan madaa'an ta'uun beekamee jira. Yoo xiqqaate namoonni 26 battalumatti lubbuun isaanii kan galaafatame akka ta'es beekamee jira. Maatii fi firoottan warra lubbuu dhabanii obsa haa kennuuf jenna. Gantoonni kana dura haala diraamaan guutameen mootummatti harka kennina jechuudhaan yookaan karaa nagaatiin galle jechuudhaan harka mootummatti kennatan haala baay'ee nama gaddisiisuun nama nagaa tokko gowwoomsuudhaan lubbuu isaa galaafatanii jiru. Akka odeeffannoon nu ga'e ibsutti gantoonni kun kana duras maqaa Abaa'oo Shanee jedhuun ijaaramtee mootummaan bobbaasee badii garaagaraatii fi saamicha garaagaraa uummata irratti kan raawwataa turan haala baay'ee gara jabummaatiin miidhaa garaagaraa kan geessaa turan akka ta'es odeeffannoon ba'aa jiru ni ibsa. Odeeffannoon nu ga'e akka ibsutti kana dura gaafa galan waraana bilisummaa Oromoo fakkaatuun karaa nagaatiin warra gale fakkaatuun mootummatti kan harka kennatan yoo ture yeroo sanitti akka waadaan garaagaraa galameefitti kan odeeffamaa jiru. Kunis kondominiyeemiin isiniif kennama konkolaataan isiniif mala waadaan jedhu akka ture odeeffannoon nu ga'e ko ibse. Kuni hundi osoo hin ta'in hafee jira. Kanarraa ka'uudhaan saamicha baratanitti akka deebi'anis odeeffannoon bayaa jiru ni ibsa. Haaluma kana magaalaa Adaamaatti nama maqaan isaa Fayyisaa Lammaa jedhu gowwoomsuudhaan haala baay'ee nama suukaneessuu fi nama gaddisiisuun lubbuu isaa galaafatanii jiru. Bifa hiriyyummaatiin itti kalaa'anii erga hiriyyoonfatanii booda shira itti xaxuudhaan gowwoomsuun meeshaa wayii fuuna jedhanii magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa aanaa Dagaagaa Iddoo addaa bosona Kasalee jedhamutti erga geessanii booda shugguxii itti qabanii harkaa fi luka erga hidhanii booda nuti mallaqa barbaannaa dafiitii maatii keetitti bilbiladhu jechuudhaan maatitti erga bilbilchiisanii booda mallaqa fudhatanii lubbuu isallee galaafatanii jiru. Mallaqas jalqaba 800 gaafatanii ammatti harkaan qabnu jennaan meeqa harkaa qabdan jedhanii gaafatanii 300 fi 10,000 qabna tanuma ergaa jedhanii eega mallaqa kana fudhataniin booda lubbuu isaa haala baay'ee nama gaddisiisuun galaafatanii jiru. Namoonni yakka kana hojjetan 3 yoo ta'an 2 to'atamanii jiru. Tokkoffaan Lammaa yookaan Absaa Lammaa maqaan isaa inni biraa Jaaltumsaa kan jedhamuu fi lammaffaan Dureessaa Tufaa kan jedhamu yoo ta'u kan sadaffaa yeroof maqaan isaa akka turu taasifamee jira. Erga gocha kana raawwatanii salphamatti to'atamuun isaanii immoo haalli qindaa'an duuban jiraachuun ol waan jedhu shakkii uumee jira. Hundaafuu of dur nu haa agarsiisu. Oduun itti aanu Piippiin Gammachuu Abbooyyee araaraaf yookaan immoo waamicha mootummaan taasisee fudhatee mariidhaaf qophiidha jechuudha. Faallaa kanaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Piippiin kijiba hin qaanfattu jedhee ni jira. Piippiin burjaajoftee uummatas burjaajessuuf wanti isiin hin hojjanne hin jiru. Ololli isiin hin ololle hin jiru. Kibba kana immoo